Waan ofii baay'ee egaa. Artii keessatti lallafa malee nan xamu. Wallahi billahi. Maal taatan guys akkamitti isin afoo deemaa rakkaan namni? Akkas yalla hay maal jechuu? Ani gaafii barreessaadha. Gaafii keessaniin barreessaadha. Oromoo gara yuutuubiitiin akkasiin taap godhaa. Maal taatan? Eessaa dhufanii nu afoo caalan? Akkanatti isin beeka malee? Yeene fiqa hojii. Haadha fa'aa haadha seenaa ijoolleen tante yoo taaptabiin ijoollee tiyya caalte. Yoo taaptabiidhaan ijoolleen tante ijoollee tiyya caalte bahee makiina diimtuu sii kenna. Taaptabiidhaan yoo ijoolleen tante ijoollee tiyya caalte. Amma kun foogii gurguratanii dhufan. Arsiin goota'ee habiibti maal goorta arsiin goota'ee. Goota arsiin maal taatanis. Gootummaa kenna addunyaarra gaba. Maal jechuu qabna 77 60 maal inni? Ababaa guutaa, ababaa guutaa. Ababaa guutaa. Waan sitti kaasaadhaan illee waan feetan hin dhiisinaan jedheen wama feetan abaaboo afur kenna. Abaaboo afur nuti dursaara lakka galatoo maal faadhaa. Haadha seenaa yoo ati tapha tokko namooti. Ishii qoy. Tapha tokko anumaan beeku. Taagiin qabu sila yuutuubiin kun taagiin qabu. Abaaboo tokko illee naa qabattanii hin dhufne antas mana faanii badeessan kana qabattanii eenyu shaashee jabaadha asirratti dabili kanarratti. Dursaa jirtan garuu abaaboo sadii yoo naa kennitan namni 360 kun. Maal eessaa fuudhaa abibti nama takka hin qabdu isin jira nama takka manii gaanii nama si kennu hin qabdu. Namoonni tokko waan tirfii gizee barreessan anaati seenaa nama koomentii keessan ol qabee dubbisuu miti. Waan isin ajaa'ibu keessaa anna lafarrattu deebii namaan kennu. Hariyaayyee ifaran ijoolleen mana kiyyaa ismaartii dhaba. Namni tokkichi waan argaa jiru taaptaabiif kooppiliinkii malee. Taaptaabii kun kooppiliinkii 200 kenna. Taaptaabii kuma meeqa jira? Dabiliidha gaayis. Dabiliidha asirratti ashaangulliitii nurra boohuun qabdu. Hanga boriittiin jira. Bananii sila ijoolleen koo bantanii la'an banamne hin banamne isaa garas dabiliidha asirratti eessaa fuudhanii banan abibti eessaa fuudhanii banan xaafii gaafachuu feetan yuutuubii kan koo jala jira akkanatti sin beeka itti muddaa yella itti muddaa taaptaabiidhaan nu jala galanii tankiu fariyaayyee galatoom gaayis waan kana ofitti nutti maal godhan anuun beeka waan garaa kan keessanii isiniif gaafannaan iyyuu waan akkasin feetan hin beekna isin hordoftoota kan keenya waggaa dheeraati waan taataniif. Amma namni kun eenyusa? Maal jedhaa iyyuu? Maqaa isaan akka itti dubbisan hin jiru maalii jedhasa? Maalii baalee jedha? Haadha faaxeetti walla qixxeessuuf waan qabu hunda fixate. Itti shaabaalee. Itti shaadaa? Maal goota achi kara baddee hoola kootas deebi garana jimma arsii wayii qabataa jira. Galatoom ulfaadhu wallaahi. Koostu garana deebi bilaashatti achi laal dhageeffadha warri garas teettanii achi push gootan garana odoo wannummaan fedhe galee. Ati bora irraa eerumtaa anatu bor haadha dhiiraati anatu amma bar haadha intalaati. Aadaa amboru yoo irraa heerumneeti deebitee galtaati. Yaa giifti ati maal qabda arsii keessaanitu achi hayi filteeri badhu bareedduu jiyyaa maaleesh wallaahi filteeriin kana malee nama jiru asirraa beektee qabu waan filteerii jedhame takkallee hunda isaa waman godhu wallaahi. Guys, nu mooyatanii please. Galatoomi wallaahi gurbaa baale. Ashee goo kayyattu kun jechuudha deemi asiin gattuqiiti gara umuseenaa jasseetteen booyini xuunxoo si haa hojjettu umuseenaan maal jedha kana ta'e inni keenya. Askottaa warri siin achi intini siin jedhaartu nuti dursaarra maal nu galcha warri taabtaabii daddafaa wiinii laman qaban irraan fudhatiin haadha faaxee arab wal gargaara way taabini nu jala dhufanii bar maal jechuudha please oromoo namoosisaa moosittan fudhanne eega akkana ta'uu qaba inde
Haadha seenaa yoo ati wiinii kana shaniin gaheetti ilaalaat. Asumarra yoo ati takka dabalatu itti shawoo maalii qayyattu jechuudha hoolaa karaa bade. La karaan banneeti karaa sirrii jirta wallahi. Dubartiin kan bakka itti heerumteetii jedhama yoo mammaaksa keessa ta'u mammaaksa qofallee mitiin intala isinii deessi ilma isinii deessi mucaa keessanitti heerumte haadha manaa damti maal karaarraa badde karmarra jirta. Mee argitanii ijoolluma arsii malee nyunna faamilii dabiliidha. Tirippiliidha faamilii. Taaftabii bakka isaan gayan laala. Maalidee kan isaan ganaa. Isaan ganaa. Ijoolleen asliillee isin mooyatti ta'uu baarakii taaftabiin isin mooti ta haadha seenaa taaftabiin isin mooti maali isin warri mana kiyyaa kun garuu bar namni tokko eega mana tokko bakka takka dhaabbataa jiraate bakka takka deeggara bakka takka eegataa tanii acabcaabii eegataa ta'an walumaa mo'atamaa jirra bar nama 500 kana qabadhee walumaa mo'atamu jira wallahi walumaa mo'atamu jira nama 500 qabadhee taaftabii waan isin mana isaaniitti godhan achi laata. والله بسم الله ما شاء الله قالتهم والله قالتك أبدني ما ثانك يو قالتهم والغرغارة قال كوبلين كشيرنا قدامي قالوا تابين كان كيسنا كان نما دبشاني فكات والله ما نما دبشان تاب قد أرجعتوا كان ركون أبو ورا نسمور تاب نما دبتك تاب قد يا كانت تكي يا نما دبشان تجرا أنا كتاب نقول إنما تربطان ويجت أكان إسي نما دبتك تاب قد Family therapy kana irratti girma therapy kana rakuma takka kenniti qixaati qatta ubicha na ababo sadi guuta Zubair thank you galato na galato misittina male namni bira guys ababa lama namni gara gara ababo takka ada faatee tiktokin sin filanni akkati gemii be lama tabattuuf Habibti TikTok an TikTok keessa kun ogisee taafta bitu nama hin qabu ati maal godhu an baawwal ittaqa barbaadu ati filannoo keessa seenne adamma tamakkanatti taa'eetiin taafta minaminaan wanna jedhu tana naa wayyaana ta'ee ganna san dhaqeetiin bilaashatti Aisha Jamal galatoom guys trippii kanarra wiinii kana haa balleessinu trippii guys Sadiin baay'isa. Guys, triple. Family triple. Way warra taaftabii dhabar isin jechuun wallahi dhuga rabbi wallahi dhuga latoma. Wal faadha wallahi. Amma sadiin baay'isaan kuma lamaan nagaha wala damnaa kuma lamaan. Eessaa hute kuma lamaan si gan. Nama kuma takka sii kennu yoo argitan sii qaxxaama. Habibtiin Uummata kana isaan itti fabaabunaa qabatanii dhufan jechuun adda isaanii dubbistee maal dubbisa maal barreessitan sila barreeffama keessan hin argu bara maal barreessite dubbistee keetti of argee maal barreessite keessaan si barreesse hin argine wallaahi maal barreessite Kurang kami like gochuu malee gaafii asirraa nammoo wanaas gaafate hin jiru akkam maal barreessite hin argine mata dureen dubbisnee bargaruu hin dheerate natti fakkaatan maalesh borumas ni deebisna sabboontu deemi dhugeeti farshoo abibtii tiyyasitu farshoo dhuguu birateen fakkaate maal godhu farshoo jala kanatti ergita fasaam wallahi hin jiru sibiratti mul'ata malee ana biratti mul'atu wallahi hin argine wallahi hin argine kan nama dhibbaaf fakkaatteere akka nama maa kolfitu sin haasaa dhafaatee dhaggeeffattanii mi'uuti sinirraa godhu laata. Guys haa qaxxa'u gaari si dursaarraa bara akkanattu taaptaabiin illee ta'u abaaboo tokko keessatti ol darbataa jira garuu mucaan ol darbataa rangaa rakkoo miti. Wiinii shaniin hin gaattu naan jettee kun arfaffaadha rakkoo miti kun arfaffaadha. Isin hunduu taaptaaf godhaa shaniin hin gaattu jedha arte. Ibsishaa baalee malee namni biraan hin jiru. Ibsishaa jechuu barbaadeetti tarii akkas harkaa wal makate haadha faate. Hoolaa kana maqaa sirrii ta'anii. Hoolaan maaliidhaan arrabsiin sirreeffata booddee.
Soalnya cerita Winnie tadi sih rafulnya segar sih saya. Habibti wiinin kan fuutaa mitiiti. Okkee beekaati. Beekaati. Yo semua deh itu toko pak isa bilok. Habibti maaliifan bilookaa? Nagumarraan bilookaa? Hai. Itti shaa. Tole. Family please tap goda Winnie tadi shandan datta kan gaya nih. Shaa baaleetii bareeda ayya. Wal barnoota gaarii. Woye. Sagaleen dhagahamte. Dhiira akka. Mal beganin. Akkana kun. Fooloo Bakalan ergate. kau udah damani tinggal anak semua bar umat aku di mobil agak kayak ini. Galata qabda. Share Aku godhadhu. kan umat aku di rafi wannan mobil agak kayak cezi mobil agak kayak oji gede ini dorgom mobil kayak darajang gudda aman tati atin. Nuti emang kana boda tayi tattali uma abiyi ama sadarka santi dorgomu dema nut bara ama sadarka adunya ti dorgomu dema jirra bar sadarka adunya ti lamar goda ande misalnya hada saya kata-kata jira lafetiya ciao oke Sareen kan daadha faatee gurra nu duuchite. Maali eessa galtaa taadha faatee? Sinjida kira dhabe nama taphata kana moo achiisu dhabee kun akkana narra deemaa jirte kana warri ijoolleen jimmaa wal ijaaranii taaptaapidhaan sinjedha kun isin dhibbamee karra jirtaan eessa jira jechuudha. Habibti leenca hunda sirra ofaarra taaptaafiin maali? Hai. Jimma akka taaptaabii fi koppiliinkiidhaan tokkoffaati osoo giiftara qabaataniitiin jedhanii lafarraayyuu banne. Wallaahi giiftara hin qaban. Biyya mana ijaaran fooqii ijaaran jecha waan akkasiisan dhagaa oduun akkasii dhageette. Okay. Taaptaaf godhaa. Tapha dhumaati kun. Sifanan boo. Namni sadi abaaboo naa kennaa. Waayis abaa namni garagaraa ababaa kennaa. Mee ababa guutaa wiinii tana balleessinaa. Wiiniin kan koo baddu anis wiinii kan koo shaniin gaannaan harkaaf miila kan koo fudhadhee tan fiigichoon si biraa badaadha faate. Hundee? Banan alhamdulillah. ግን bantanii Osoo gurbattiin tishaamo tushi geetu sun achi geetu san wiinii tana balleessinaa tirpilii kanarra waan argitan push godhaa. Dabiloon giiftara bira jiru guys wiinii tana jechuudha wiinii tana balleessinaa dabilii kanarra waan argitan amma sadii hin baay'ata jechuudha wanni kamuu sadii hin nu baay'ata inni giifta sadii hin. anaaf abaabootiin banamne waan ta'eef homti sadiin baay'isu hin jiru. Abaaboo masii qabatanii dhufanii baraadha faatee uumaan qabanu bar. Itti shaadhumaati tuffataartu kanatu bar dhibba shaniin gahaadha bar. Abaabuma tokko waan kudhaniituma ol darbanii. Amma onnee takka yoo asirratti arganneet hin jenne guys eessa jirra nuti. Onnee tokko meeqa jirtan sila hundursitanuu jedha. Onnee xixiqqaasii kennaaran guddaan mustashfaa jira. Ara osoo taaptaa godhanii jiru salphaa taaptaa hin godhanii. Tapha dhumaati kana intinii taanaan mumkin nuti addaan ba'uun mala. Abdii kutattee. Shaan jabaatee. Guys wiinii tana fudhadhee haa deemtu taaptaa godhaa. Nama dhibba bicha taaptaa godha 500 teessanii. La wiinii kan keenyatti hin bu'in. Wiinii kan keenya fudhannee deemuu qabna. Ijoolleen kan koo rakkatanii waan qaban borsaa keessaa fixatanii wiinii kan keenya kennanee sin gallu. Hundi kan keessan sadi taaptaa yoo gootan abbaa feetan dursitan yeroo sadi guys. Takka lama sadi gisee sadi. Maalaadha faatee qeeraatti galtee addammoo. Maali sareen foon irratti ol fixaartiif hin jedhe. Ana wayti safara saree gala kuno safara dura mubaarak hoolaatti qalu sana achi wal fixe saree. Maqaan nyaattan. Kutumaati safara mubaaraktu akkana ittuu rabbiin soorseesitti fidee bar saree kan argite. Ay mubeessuma jiru. Fedha push wali wiinii haadha seenaa kana balleessi borgasii keessa taa'ee taaptaa godhaanis geemii kan kee onnedha. Eenyuun? Hooziyaa. Amma deebii 24 25 qabatanii jala kana jirtan. Onnee takka kan qabdanii waan wiinii tana balleessitanii.
Ay, warri taaptaabii garuutu ani abaabota kun kan dhiiftanii. Dhiira ta'ee maqaa qaama dhiiraa baadhatee koomentii beerrii barreessitu barreessa. Beela. Beerri kun. Mee suuta dubbadhaa. Mee deemi sagalee silkii kan keetii gadi qabuu hin dandeessaa bar. Bilbila kan kee sagalee isaa gadi qabeen. 700 bayanii. Fagaannee bar. Nam 300 yookaan 500 nuu kennu argannaan si adamnaa nuti kanaan rakkoo hin qabu. Faayimingi irratti wayin golaafatte. Itti shaabaalee galatoo milfaadhu ooroo giftar isaa galatoo maal faadhaa.